Akkam jirtu daawwattoota Oromaan gaafii namoota baay'ee kan ta'e hamastar koompaatiin eega eebbifame booda namoonni teelegiraam waalitii wal qabsiifne fi akkasumallee ABI kan wal qabsiifne maallaqni keenya achirratti nuuf hin darbine bakkum inni kutee hin argine waa'u inni deemee hin argine wusdurollee goone jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattantu jira jechuudha. Kalellee viidiyoo kaleessaa jalatti illee jechuudha. Kanaafuu isan isiniif deebisuuf hin dhufe. Akkasumallee jechuudha eessaa akka argattanii fi akkamitti akka gurgurachuu dandeessan illee yeroo nageesse gaggabaabseen isin argisiisa. Yeroo naga'uu baatte viidiyoo paartii 2 godheetiin isiniif fidaa jechuudha daawwattoota kiyya. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaati maatii keenyatti dabalamaa. Jalqaba irratti gara hamastar koompaatii keessanii keessa deemtanii iddoo eerdoroopi jedhu tanarratti kiliikni gootu. Bakki namoonni hedduun itti dogongoru asii jechuudha daawwattoota kiyya. Irra baay'ee namaa tookina hamastar koompaatii keenya withdrawal goone telegram wallet keenyatti illee nuuf hin galle akkasumallee ABI ati jettu irratti illee nuuf hin galle namoota jedhutu komantiin baay'ata jechuudha. Dogongorri guddaan isin bira jira. Maali dogongorri kee jettanii yoo na gaafattan telegram walletiin keessan eega banatanii hamastar koompaatii wal qabsiiftanii yoo verify godhuu baatan jechuudha. Irratti isiniif hin galu jechuudha. Kooyinni keessan qilleessumarra jira jechuudha yookaan hamastar koompaatii keessan keessa jira. ABI illeen akkasuma jechuudha. Dabalataan mee kooyinni keenya eessa jira ka jettan kunooti kooyinni keessan as jira jechuudha. Keessaafuu namoonni hamastar koompaatii keessan keessatti eega kaliyaan withdraw godhaa jedhee viidiyoo isinii waraabe boodan haala kanatti isinii dhufe fakkeenyaaf withdraw irratti yeroo cuqaasnu duraan asirratti direct claim ka jedhu ni jira eega withdraw gootan bootan direct claimiin hin jiru jechuudha. Tokens ka jedhu irratti yeroo as deebine iddoo reefun tana duraan fakkeenyaaf claim jettu 0 jirti kooyinni keenya yookaan tokeniin keenya asirratti nuuf galee jira jechuudha. Argitanii miti amma osoo silaa gara telegram wallet yookaan ABI keenyatti nuuf darbe jechuudha. Bakki kun maal ta'e jechuudha daawwattoota kiyya kunoo haalaan iskiriin irratti isin argisiisu kanaan 0 ta'a jechuudha. Hamastar koompaatii keenya keessa tokeniin keenya 0 tti deebi'a jechuudha. Adda kan amma kun akkaawuntii biraati fakkeenyaaf akkaawuntii lamaan qaba lamaanuu adda addaan isin argisiisaa jira. Kan maallaqa kiyya gara akkaawuntii qabuutti irraa dabarfadhe yookaan tokena kiyya irraa dabarfadhe withdraw godhadhe haala kanaan 0 naa ta'a hamastar koompaatiin. Kan immoo akkaawuntiin kiyya rakkoo qabu verify hin ta'in jechuudha. And withdraw godhe gara immoo akkaawuntii kiyyatti naaf hin seenne kunoo haala kanaan as jira jechuudha. Isin amma tokena keessa waan dhabda seetanii hin dhabne tokenni keessan kunoo as jira. Akka baatanii guutumatu telegram wallet keessan keessa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Telegram wallet keessan keessa eega deemtanii jechuudha. Mallattoo settingii tanarratti ni tuqaatu jechuudha yeroo jalqabaati fi jechuudha. Sana boodan optionoota adda addaatu isin dhufa. Asirratti yeroo gadi buutan jechuudha daawwattoota kiyya maal argattu? Identification lever ka jedhu ni argattu jechuudha. Fuulduratti maal jedha? Basic ka jedhu ni argatta. Kana jechuun maal jechuudha? Accounting kun amma deposit hin taane jechuudha. Guutumaan guutuutti eeyyama hin arganne. Yeroo irra cuqaastan haala kanaan qabxii sadi qabatee isin dhufa. Basic kan jedhuu fi akkasumallee extended kan jedhuu fi advanced kan jedhu ni argattu jechuudha. Yoo basic irra jiraate keessafuu namoonni Itoophiyaa jirtan taasumallee tokeniin keessan gara wallet keessanii isiniif seenuu hin danda'u. Hamastar koompaatii keessan keessa isiniif ta'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha? Extended ka jedhuu fi yookaan advanced ka jedhu kanarratti deebifatuu qabdanii jechuudha. Kan akkamitti akka irratti deebifatan jechuudha fakkeenyaaf asirratti yeroo isin cuqaastan jechuudha isa kanarratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan jala kanatti argitanii optionoota adda addaa nuuf fida. Kanaafuu get this level ka jedhu kana qabatee isin dhufa irratti ni cuqaastu continue gootu. Kana jechuun fakkeenyaaf maal jechuudha? ID keessanii jechuudha verify gootan telegram wallet keessan jechuudha kunoo gubbaa kanarratti haala isin argitan kanan jechuudha verify using national ID nuun jedha jechuudha continue ni jettanii jechuudha verify godhuu qabdan jechuudha wallet keessan yoo isin verify hin godhin basic irra ta'a basic irra teenyaan immoo tasumallee tokenni keessan gara telegram wallet keessanii gonkumallee withdraw isiniif hin ta'u jechuudha akkasitti hubadha. Sana boodan asirratti jechuudha daawwattoota kiyya biyya keessa jirtan ni filattu jechuudha Itoophiyaa taatullee biyya barbaadan isin kan barbaadan isintu beeka jechuudha ni filattu jechuudha daawwattoota kiyya anammaaf kanumarratti waan dhiisellee rakkoo hin qabu jechuudha isinuma argisiisuuf waan ta'eef sana boodan asirratti jechuudha gosa dokumentarii keessanii isin filachiisa jechuudha document type ka jedhu ni argatu jalatti driver license waraqaa eeyyama konkolaachisummaa yoo qabaatan akkasumallee ID card yookaan residence permit ka jedhu ni argatu akkasumallee passport ka jedhu ni argatu jechuudha optionoota afur jalatti ni argatu kana keessa kan qabdan irra cuqaastanii jechuudha daawwattoota kiyya verify godhatan waraqaa eenyummaa keessaniitiin telegram wallet keessan verify godhatu jechuudha. Ani amma accountii biraan qaba waan ta'eef isa kana verify godhatu hin barbaadu. Akkamitti akka isin verify itti godhatamu viidiyoo hojjedheen jira. Chaanala kiyya jalaa ni argatu linkii isallee description irra isiniif kaa'u. Tolee daawwattoota kiyya haala kanaan eega verify godhatanii isa sirrii ta'uu beektanii accountii keessan
seera qabeessa godhatanii jechuudha. Asirratti qabxii lama argattu waaliti erni ka jedhuu fi toon ispeers beetaa ka jedhu ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo tooniin keenya garana nuuf gala tahe jechuudha asirratti nuuf ka'a jechuudha hamma toonii keenya nu keessaa qabnu jechuudha daawwattoota kiyya. Jalqaba irratti veerifaayi godhuu qabda. Yoo veerifaayi hin taane tooniin keessa withdraw isiniif hin ta'u akkasitti hubadhaa. Tole daawwattoota kiyya amma mee akkamitti bituu dandeenya fi akkamitti gurgurachuu dandeenya isin argisiisa. Namoota asirratti isiniif galee jiru kan akkaawuntii keessan veerifaayi godhatanii tooniin keessan jechuudha asirratti isiniif galee akkaataa isinitti gurgurachuu dandeessan. Beezikii irraa oftanii advaansii irratti eega deebifatanii jechuudha. Gubbaa kanarratti P2P market ka jedhu ni argattu jechuudha. Isuma kanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu qabxii lama qabatee isin dhufa. Buy fi sell ka jedhu qabatee isin dhufa nu gurguruuf deemu waan ta'eef jechuudha. Sell ka jedhu kana cuqaasnee jechuudha gara fuulduraa deemna. Sana boodan haala kanaan isin dhufa toonii ta'e USD ta'e kan gurguratu barbaadan mataa kana gubbaan harka mirgarraatiin irratti cuqaastanii jechuudha. Toonii irratti deeffattu. Nama toonii gurguruu deema 750 takkaan jira namoota itti gurguratu barbaadu keessaa filadhu siin jedha. Namni isuma tokkoffaa kanaa filadhu 751 ka jedhu kana nam filadhu. Sana booda seel tajettu jechuudha fuuldura ni jirti irratti cuqaastanii jechuudha kun haala kanaan na dhufaa jira jechuudha daawwattoota kiyyaa kun waan inni ta'ullee haala kanaan argaa jalatti immoo all ka jedhu kanaan argitu irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu amma yoo isin haaraa fakkeenyaaf irratti guuttatu yeroo duraatiif seentan ta'e akkaawuntii keessan jechuudha akka isin argootan isin gaafatan duraan kiyya irra jira waan ta'eef jechuudha kun teelee birriitu irra jira irratti cuqaasaa jechuudha gama gadiitiin sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya kun ni jira continue jettu jalatti ni jirti continue tana cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtanii kallattii maan jechuudha gurguratuu dandeessa yoo abbaan isinirraa bite sun yeroo san confirm isin godhe yeroo san akkaawuntii keessan irratti maallan isiniif gala namoonni namni isinirraa bitulleen jechuudha yeroo namni haala kanaan isinitti bituuf isinirraa bituuf dhufe jechuudha yookaan isinitti gurguratuuf dhufe maallaqa xiqqoof jettanii guddoo ofirraan balleessina dafaatii confirm godhaatii nama saniif deebisaa jechuudha. Because tookiniin isin keessatti isiniif hafe jechuudha guutumatu sochoosuu hin dandeessanii keessaa baasuu hin dandeessanii waan tokko godhuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf waan xiqqoof yookaan birrii xiqqoof nama dhoowwatuuf jettanii jechuudha kan keessaa qabdan guddaa of jalaa hin balleessina. Yeroo namni isinirraa bituuf dhufe dafaatii confirm godhaatii deebisaaf sana booda siistamni ufumaan waliif ergee jechuudha. Baallanni keessanillee isiniif gala akkasumatti abbaan bitatullee jechuudha tooniin isaa isiniif gala jechuudha. Maaliif namoota tokko tokkotu namatti gurgure dafee jechuudha osoo confirm hin goone maallaqa eega fudhate boodan jechuudha confirm hin godhu dhiisa jechuudha. Garuu sun dogongora guddaadha jechuudha. Sana boodan tooniin keessan tokko mallee akka keessaa sossoosuu hin dandeessan jechuudha. Guutuutti ni bada keessaa baafatuu hin dandeessan birrii san qofa yoo fudhattan malee waan takka kan isiniif hafe waan takka godhuu hin dandeessanii jechuudha. Haala saniin gurguratuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee gaaffii baay'inaan gaafatame keessa jechuudha. ABI kanarratti fakkeenyaaf kan connect goone withdraw nuuf hin taane tookiniin keenya kan jettanillee isin argise. Innillee fakkeenyaaf Telegram waalitii waluma fakkaata jechuudha. Maaliif yoo jettanii inni kun fakkeenyaaf Telegram irratti jechuudha akkaawuntii dhiyeenya kana bahe waan ta'eef jechuudha dafee achirratti isiniif hin galu jechuudha. Tookinni keessan isallee asumarra isiniif jira jechuudha. Karaa tokko hin dhaqu jechuudha. Nama hundaayyuu kan irratti isiniif hin galin tookina keessan hamasar koompaatii keessa seenatti tookinni keessan hammi tookina keessanii asirra jiraatu jechuudha. Adda baafadha. Yoo asirra jiraatu baate ni gala obsaa jechuudha. Sa'a muraasa yookaan guyyaa tokko akkas fudhatuu danda'a. Sana boodan kallattimaan ABI keessatti isiniif galuu danda'a. Namoonni baay'een immoo kan gaaffii itti ta'e ABI kun akkaawuntimmaan isaatu eessa airdropimmaan isaatu eessa hin argine bakka kamitti ilaalanna kan jettanii na gaafatantu jira. Mee isa saniin isin argisiisa kun gaaffii ijoo waan ta'eef jechuudha. Namoota hedduutu gaaffii kana na gaafate waan ta'eef isin argisiisa. Telegiraama keessan keessa seentanii iddoo sarchii irratti cuqaastanii jechuudha maal jettanii barreessitu hot wallet jettanii ni barreessitu jechuudha. Daawwattoota kiyya sirriitti adda baafadha. Hot gootanii xiqqoo raachiisitanii jechuudha. Wallet jettanii ni barreessu jechuudha. Kun haala kanaan hot wallet jettanii ni barreessitu. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti jechuudha kan isin fayyadamuu qabdan jechuudha. Daawwattoota kiyya isa gubbaa hot wallet kan jedhu kan raayitiin irra jirtu kanarratti kiliik gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa asirratti gadi buutanii start iddoo jettu ni cuqaastu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Daawwattoota kiyya ammallee open wallet kan jedhu ni argattu irratti cuqaastu. Sana boodan start iddoo jedhu ni cuqaastu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa create new account iddoo jedhu kanarratti kiliik ni gootu. Sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti maal gootanii create iddoo jedhu tana ammallee ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isiniif banama jechuudha. Fakkeenyaaf gollolleen akka ammaan iskiriin irratti isin argisiisee suni hanga isin dhibba guutuu hin eegina gubbuma kanaan X bakka jirtu yookaan mallattoo xiyyaata jirtu tana cuqaastaniituma of duuba irraa deebitanii jechuudha. Gollollee deemtu sanii yeroo irraa deebitan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu maal gootanii asirratti gadi buutanii appis iddoo jedhu kanarratti kiliik ni gootu jechuudha. Sana
boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya kunoo amma haala isin argitan kanaan jechuudha ABI keenya keessa seenee jirra kunoo asitti ni argattu miti irratti ni cuqaastu jechuudha yeroo sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha kunoo amma haala isin argitan kanaan haala kanaan nu dhufa jechuudha haala ajaa'ibaa ta'een bifa bareedaa ta'een haala kanaan nuuf banee jira jechuudha daawwattoota kiyya amma jechuudha yoo duraan sirriitti walirratti konneektii gootanii jirtan jechuudha kallatti maan jechuudha as keessatti isiniif dhufuu danda'a jechuudha kanaafuu maal gootan isin qastii kanarratti cuqaastanii jechuudha USD keessan irratti ni deebistu jechuudha qastii sanarratti yeroo isin cuqaastan opshinoota adda addaatu isiniif dhufa asirratti maal jettanii barreessitan jechuudha hamastar jettaniituma ni barreessu jechuudha fakkeenyaaf hamastar jettanii barreessuuf qubee haatti aayinaansina emmi itti aansa qubee maa jechuudha sana boodan kunoo innuu jalatti isiniif baa jechuudha daawwattoota kiyya hamastar stop USD ka jedhu kana ni argattu irratti ni cuqaastu jechuudha sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha dhugaa dubbatuuf ani baay'een gadde namni hanga kiyyaa gadde yoo jiraate jechuudha hamastar koompaatiin irra baay'ee na gaddisiise mee gadda isaa kana guyyaa biraatiin isin yeroo biraa viidiyoo biraa keessatti isiniif ibsa maaliif yoo jettan jechuudha namoonni hamastar koompaatii kanarratti miidhaman haga hin qabu jechuudha garuu gatiin isaa haala isin argitan kanaan bakka bar kakkijibaa bakka sobuma ta'e jechuudha bar sobuma guutummaan guututu fayyuma eebbifame jenna malee maallaqni tokko kan inni fidu hin jiru kunoo ilaalame asirratti amma 0.00 kuda afurirra jira jechuudha waan isin ajaa'ibu jechuudha daawwattoota kiyya baay'ee du'e jechuudha so kanaafuu haala kana yeroo inni isiniif dhufe jechuudha maal gootanii asirratti fakkeenyaaf gurguratuuf yoo deemtan jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha daawwattoota kiyya seel iddoo jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha kanagaa kan isiniin jaa jiru warra tookinni keessan asirratti isiniif galee jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenyaaf tookinni keessa yeroo isiniif galee asirratti argattu jechuudha fakkeenyaaf kunoo jala kanaan ni argattu jechuudha hamma keessaa qabdan tookina keessan hundumaa asitti isiniif ka'a jechuudha asirratti opshinoota lama argattu market ka jedhuu fi stop limit ka jedhu ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenyaaf isinii limitii dhiistanii jechuudha ufiin fakkeenyaaf yeroo inni qaala'e nu gurguri jettanii yoo ol kaatu barbaadan stop limit ka jedhu irra ni kaayattu jechuudha yoommoo ammuma akka gatii amma jirutti gurguratu barbaadan jechuudha daawwattoota kiyya asirratti deebitanii jechuudha market iddoo jedhu kana ni filattu sana boodan size iddoo jedhu irratti percent amma gurguruu barbaadaniin haala kanaan irratti ni deebifattu jechuudha yoo barbaadan gubbaa kanarratti asirratti cuqaastanii jechuudha irratti barreeffatuu ni dandeessan toonii hamma gurguratu barbaadan toonii hamastarii hamma gurguratu barbaadatanii jechuudha sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan eega hundaayyuu sirreeffatanii asirratti illee cuqaastanii jechuudha qastii fuuldura jirtu hamastar fuuldura jirtu irratti cuqaastanii USD ka jedhu kanarratti ni deebifattu jechuudha daawwattoota kiyya kunoo anamma isarratti deebifadheen jira sana boodan jechuudha eega haala kanaan irratti deebifattanii xumurtanii jechuudha daawwattoota kiyya jala kanatti gadi buutanii jechuudha connect wallet iddoo jedhu kana ni argattu jechuudha kallatti maan jechuudha yeroo amma jirutti fakkeenyaaf har'a duwwaa tuqaa duwwaa 14 irra jira hanga gatima amma jiru kanatti gurguratu ni dandeessu jechuudha isteepii baay'ee salphaa ta'een haala saniin gurguratu jechuudha kun egaa namoota fakkeenyaaf tookinni keessan asirratti isiniif galeen ji'aa jira jechuudha warra tookinni hin galiniif miti warri tookinni hin galiniif obsaan eeggadaan ni gala jechuudha akaawuntiin kun xiqqishoo turaa jira waan ta'eef namoota baay'ee tursiisaa jira waan ta'eef jechuudha ni galaa eeggadha tookinni keessan kar tokko hin dhaqu asirratti ofii isaatiin isiniif gala obsamaan akka eeggatan jechuudha isinitti himuu barbaadaa jechuudha namoonni eessa dhaqee tookinni keenya eessa kutee karuma inni deemee hin argine jettanii kan yaaddoo tokkollee waan yaada tokko keessa isin seensisuu hin qabu ni gala eeggadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya isteepii baay'ee salphaa ta'een haala kanaan gurguratuu dandeessan jechuudha gurgurachuun baay'ee salphaadha uf eeggannoo guddaa asirratti waan tokko kan isin godhuu qabdan jechuudha garuma kamiinuu yoo gurguratan jechuudha namoota baay'eetu fakkeenyaaf Eurooppii kanarratti nyaadame jechuudha akkamiin nyaadame yoo jettan ni gurguranii namootuma arganitti gurguranii maallaqa hin galchaniif jechuudha koonfaramiin godhanii jechuudha so kanaafuu maal godhuu qabdan namoota beektanfatti osoo gurguratanii baay'ee gaariidha akkasumallee osoo hin gurguratin dura wal dubbistanii jechuudha gara buutiitiin buutee telegiraamii wal dubbistanii akkasitti osoo itti gurguratanii baay'ee gaariidha jedheetiin amana jechuudha daawwattoota kiyya hundumaaf of eeggannaan gurguradha akka dook faatti hin nyaadaminaa namoo ijoolleen dook irra dalagaa turte hedduun akkasitti nyaadamaa turte jechuudha saniifuu haala sadiin haala kanaan gurgurattu jechuudha salphumatti jechuudha daawwattoota kiyya yeroo isiniif galee tookinni keessan isiniif galee asirratti kan beekuu dandeessan jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan fakkeenyaaf asirratti jechuudha hammi isin keessaa qabdan hundaayyuu tootaaliin keessan asirratti isiniif galaa jechuudha daawwattoota kiyya gunoogaa guyyaa irraa kan irra jiru haala kanaan jira fakkeenyaaf tookina kanallee asirratti illee bittanii yoo ol kaatuu barbaadan jechuudha kan nama biraa jechuudha nama biraarraa maallaqa qabaatanii yoo bituu barbaadan baa iddoo jedhu kana cuqaastaniituma jechuudha bitatuu dandeessan jechuudha daawwattoota kiyya yeroo isin cuqaastan haala kanaan isinii dhufa jechuudha hamma barbaadan jechuudha bitatuu ni dandeessan jechuudha asirratti illee irratti barreeffatanii hamma bitatuu barbaadan jechuudha bitatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan isteeppi baay'ee salphaa ta'een
gurguratuu dandeessanii jechuudha. Akkasumallee kan withdraw godhatan token hamastarii keessan haala kanaan keessatti ilaallatu ni dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota kiyya akka isinitti toluu fi akka isin gammachiisu abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Daawwattoota kiyya viidiyoo kanaan wal fakkaatu dabalataan ofii isaatiin akka isin bira ga'uuf chaanaala keenya mallattoo notification irra keessaniin hordofuu hin dagatinaa. Viidiyoo yoo isinitti tole like godhaa, yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoon irraa xumurameera. Viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a.